Ooltanii bultanii akkam jirtu? Ammas egaa akkuma yeroo kaaniif mata duree tokko irratti barnoota murteessaa tokkoon qabadhee jira. Innis immoo waa'ee daa'imman biyyee fi akkasumas immoo wantoota biroo kan nyaatamne nyaachuu jaallatan yookaan nyaachuu fedhan kan jedhudha. Kun afaan Ingiliffaadhaan piikaa jedhama. Daa'imman biyyoo yookaan wantoota adda addaa kan namni nyaanne kanneen akka cabbii wantoota akkasii nyaachuu jaallatan kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Ka'umsi kanaa maadhaa? Furmaanni maadha kan jedhu ilaalla. Daa'imman kamuu umurii waggaa tokko gaditti keessumaa yeroo ilkaan baasaa jiranitti waan argatan afaan kaawwachuu jaallatu. Yeroo ilkaan biqilchan biqilchuun sun waan isaan dhukkubuuf ittiin akka riguuf isaan fayyaduuf waan hundumaa gara afaanitti ergu jechuudha. Umurii waggaa tokko gadi immoo yeroo hedduu wantoota naannoo isaaniitti argaman hunda ittiin explore godhu. Afaan isaaniidhaan ciniinanii qabanii ilaalu jechuudha. Waan argan hunduma gara afaanitti ergu. Yeroo baay'ee garuu wanti kun egaa daa'imman umuriin isaanii waggaa 2 gaafa darbu wantoota nyaatamne adda baasanii beekuu waan jalqabaniif dhiisaa deemu. Haa ta'u malee dhiisaa kan deeman hedduu haa ta'an malee ijoolleen muraasni darbee dhiisuu diduun wantoota nyaatan taane kanneen akka biyyee, waraqaa, saamunaa, kasala, daaraa, cabbii wantoota akkasii irra deddeebi'anii ji'a tokko oliif yoo nyaatan dhibee piikaa qabu jedhama. Erga umuriin isaanii waggaa 1-2 darbee jechuudha. Miidhamni kun yookaan dhibeen piikaa jedhamu kun yeroo hedduu daa'imman irratti kan mul'atu ta'ullee darbee dubartoonni yeroo ulfaallee wantoota akkasii qabu. Wantoota nyaatamne nyaachuu mallattoon akkasii jira jechuudha dubartoota ulfa biratti. Haa ta'u malee hedduminaan kan mul'atu piikaan yookaan wantoota nyaatamne nyaachuu jaallatu ijoollee birattidha. Sababoonni dhibee kana daa'imman biratti fidan kan yeroo ulfaa garbiraadha. Kan daa'immanii garuu maalti kana fida yoo jenne isaan gurguddoon akka armaan gadiittidha. Kan jalqabaa nyaata madaalawaa gahaa dhabuu. Keessumaa hanqina ayireenii qabaachuu jechuudha. Dabalataanis hanqina elementoota mineraalota akka ayireenii, ziinkii, kaalsiyeemii kanneen kana kan dhabuun qaama daa'immaa keessa gaafa irratti ijoolleen waan akka biyyee fa'aa waan akka cabbii nyaachuu jaallatu jechuudha. Garuu kun nuti irraanfachuu hin qabne keessumaa hanqinni ayireenii qaama daa'immaa keessa jira taanaan ijoolleen amala akkasii agarsiisu. Kan lammaffaan immoo ijoollee kunuunsaaf tajaajila gahaa maatii biraa dhaban. Akkasumas immoo ijoollee miidhama sammuu fi amalaa qaban. Dhibee xiinsammuu, dhibee saayikooloojii fi guddina irratti rakkoo sammuu yoo qabaatan amala akkasii godhachuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti ka'umsi wanta kanaa inni guddaan maadha inni hanqina ayireenidha. Qaama daa'immanii keessaa hanqina ayireenii kana fida. Hanqinni ayireenii kun xiqqaas ta'uu danda'a yookaan immoo yoo baay'ee hanqinni ayireenii jiraate hanqina dhiigaa sababa ayireenidhaan dhufus qabaachuu danda'u jechuudha. Wanti kun rakkoo akkamii fiduu danda'a? Ijoolleen yoo biyyoo nyaatan, yoo waan adda addaa nyaatan, waan nyaatan yoo nyaatan rakkoo akkamii fiduu danda'a yoo jenne summaa'uu qaamota adda addaa. Wantoonni adda addaa biyyee keessa jiran qaama irratti miidhaa kan uuman jiru. Gad fageenyaan keessa seennee kaasuuf kontentii mata duree kanaan aladha. Haa ta'u malee wantoonni biyyee keessa jiran qaamota adda addaa daa'imaa miidhuu danda'u. Dabalataanis immoo hanqina dhiigaa kan keessumaa hanqina seelee dhiiga diimaa kan sababa ayireenii dhufan qabaachuu danda'u. Ka'umsi wanti kanaa ganni guddaan ayireenidha jenneerra. Ayireenii qaama daa'imaa keessaa hanqachuu. Ayireenii qaama daa'imaa keessaa hanqate immoo seeliin dhiiga diimaa hin oomishamu gahaadhaani. Kanaaf hanqina dhiigaa ni godhatu jechuudha. Dabalataanis rakkoo miidhamuu marrimmaaniitti fiduu danda'a. Fakkeenyaaf garaa ciniinnaa, gogiinsa garaa, marrumaan cufuu, obstruction isa jennu, marrumaan irratti qaawwa baasuu yookaan rapchar gochuu, marrumaan baay'ee miidhuu baqaqsuu danda'u jechuudha. Wantoonni adda addaa biyyee keessa jiran. Akkasumas immoo yeroo biyyee nyaatan raammoleen adda addaa kan biyyee nyaachuudhaan daddarban jiru. Raammolee garaa keessaa kan ijaan hin argamne kanneen akka ameebaa, jaardiyaa waan kana godhachuu danda'u jechuudha. Akkasumas wantoota nyaatamne nyaachuun ilkaan irratti dhiibbaa cimaa fida. Nyaatamuu ilkaanii fida, cabuu ilkaanii fida, rakkoo ilkaanii fida jechuudha akka waliigalaatti. Kanneen gurguddoon kanaan dhufu kanadha. Erga hanga kanaa jenne kanaafuu furmaanni maali kan jedhu yoo deebine kan jalqabaa rakkoon kun yeroo hedduu hanqina nyaata madaalawaa keessumaa hanqina ayireenii qaama keessaa dhabuudha waan ta'eef yeroo ijoolleen biyyee nyaachuu baay'isan mana yaalaa geessine dhiiga qorachiisne hanqina ayireenii qaba kan jedhu cheekii gochisuun dirqama jechuudha. Dabalataanis immoo vaayitaaminota adda addaa kennuufiin barbaachisaadha. Vaayitaamina akka kaalsiyeemii, ziinkii wantoota akkasii qaban kennuufiin barbaachisaadha.
Dabalataanis rakkoowwan sababa dhibee kanaan dhufaniif wal'aansa kennuu. Fakkeenyaaf raammolee adda addaa yoo jiraatan qoricha kennuu, hanqinni dhiigaa yoo jiraate kan dhiiga diimaa deebisu, seelii dhiiga diimaa deebisu kennuu, wantoota akkasii sababa kanaan kan dhufan tiriit gochuu akkasumas ka'umsa wanta kanaa tiriit gochuu jechuudha. Dabalataan immoo yeroo guddataa deeman gorsi barbaachisaadha. Miidhaa isaa gorsuun baay'ee barbaachisaa yeroo waggaa 4-5 booddee yeroo isaan kana nyaachaa deeman. Dabalataanis tariitii yoo miidhama sammuu yookaan miidhama saayikooloojii dhibeettiin sammuu qabaatan ogeessa akkasii mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee wanti guddaan garuu kan nuti irraanfachuu hin qabne kan kana fidu hanqina ayireeniidha. Hanqina ayireen immoo seeliin dhiiga diimaa gahaan akka hin oomishamne taasisaa. Kun immoo hanqina dhiigaa fida jechuudha. Kanaaf always yeroo isaan ijoolleen biyyee nyaachuu, cabbii nyaachuu, wanta nyaatan nyaachuu baay'isan mana yaalaa geessinee dhiiga isaanii qorachiisnee bakka buusuu qabna, sirreessuu qabna jechuudha. Barnoota gabaabaan mata duree kanarratti qabadhee jiru kanumadha. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jalaa kaa'a. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.